أنا ودا بلتم مقالة بديسة مجلسة شيخ الرجال كان مادة هراشي كيسة ترقمنا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا كان نويتن. بقنا قال نولفتان. أيه ما شيخ مالي فرديساني كستي نويا مدرسة. آه. مسجد صنت المجلس وقتل. آه. بل أسكيستي أدراجني بلانكم. أدراهن بلانكم آه. مجلس. آه. قط الدين در بلفموت وكيست درساني. آه. أنا زينكو دامني ميكا مي. جنة. نقول بافوري. نقول بافوري. بافوري الله خنقوسو. نما ميكا كيسة برات. نماكم أفوري في جناك سبرتا. ال. يروتك كما داراشي أسري إسان تو سبرتا. آه. على الماني تي خنا قوتو كيس سبرتا. نما ورما داراشي هوني في خن. آه. الرأي بفهم nama masadi fi gama dhibba jaati dhibba jaha آه. masadi dhibba jaha warra eebbifame kun آه. kunis marsaan asii barata saniif gaa inshaallah bakki tun tokko darasaan afataaf kana qabdi آه. as keessa oolti lama آه. hawwan asitti baratanii isaan kunis bakka kophaa silaa argatanii آه. bakka kophaatti baratan على كان. ala kanatti achi bal'oo qabna silaa argame gaarii آه. afanni ruumiin bareedan آه. yoo bitame haalan kadhaa teenya rakkoo Roomiin kun teenya garuu dhukkaa'ee jira. dhukkaa'ee jira waan ta'eef Kanarratti baratanii duba. kanarra baratan mara ta'aniiti Kanuma dhukkaa'e kanarra. baratanii saniif ruumiin kun Mm. sababa isanii yoo rabbiin jijjiire jechuu kajeellaa sanii fi rabbiin inshaallah Roomii amma fardiitti roomiin bitamuu qabdi jechuudha. duraatti ruumii Nama tana 4,000 irra qaraa akkuma dhageessan. Bikki quraana rabbii irra taa'anii qaraan akkanaa miti akkanaan fakkaatu. Waan bareedaa tokko irra taa'uudha qabanii roomii illee bareedu bitamuufiidha qaba. Maaliif namoonni kun laffee asii qaroo jira waan ta'eef isheen ni barsiisa malee egaa diinagdee keessa hin jiru naggaatee miti roomii akka isaan bitin jenne isheen bifuu ni karaasisa. Inshaallah waan rabbi isin laaffise inni bittaniif jennee abdii qabna. Majlisni hedduu guddaadha. Roomii kana gaa amma duraas namumaa itti bite. Amma immoo roomiin kun dhukkaa'ee jira ijoolleef irra barachuuf mijaa'uu fi dhukkee qabaa dhibee garagaraatiin saaxilamuudha danda'a waan ta'eef ruumii tana akka bittaniif isiniin ja'a. Foorni isaanillee isin hin dararu. Ruumuma bareedaa isaa agartee ruumii orjinaala bitaaf isiniin jenna. Sheekh inshaallah ni bitanii fi du'aa godhiifatu. inshaallah warra laafiseef bakka barumsaa kana asumaanuu carrama kanaan bakka diin itti baratamu kana itti sharrakuun gaarii ani yoon baradhee barsiisu caalan nama baratee barsiisu rasuulli sallallahu alaihi wasallam guuju dharraan kun bal'aa nama tokko qofaa miti ha bakka mijjeesse darasaa qubsiisu ha nama barsiisuu mijjeessu ha nama baratuu mijjeessu ha bootaa mijjeessu haala mijjeessu kanuma barsiisu wajji qooddate sheerii qaba sheerii qabbiitun bal'oodha kana duraan irra warra bara duraa irrifne walakkaa sheerii qaba jechuudha. Saniif qooddadhaa namni rabbi laaffiseef rabbi waa bira kaa'e. So'aanni kun namni hin beekne malee iddoo sheeka akka hedduu dalagama. Akka hedduu haa takkallee sababa walii qiddaa. Maaliif yoo kana mijjeessuu baate barsiisuu hin danda'u. Kun qaariyaa baasee kun gartee gaabootaa sana mijjeessee yoo je malee waan hin baradhe sana akkamitti hin barsiise. Saniif walii qixxaawa jechuudha. Nama barsiisan keessatti qidxaawa. Saniif nuti damaa So'aaba nama barsiiseetis numa qaba ni qaba. Amma fakkeenyaaf afataa fi kuni haala mijjeessaa waan ta'eef. Saniif rabbi isin milkeessu yaada muraa isin haa guutu. Nama san qadu'eefis bakka jirtanitti isin araaramu. Hamtuus rabbi isin irraa haa qabu. Nama rabbiin waa bira kaayegaa itti sharrakaa isiniin jenna. Saniif barhaa isin haa godhu. Bakka jirtani gaa taanis hoggo dhufte akka gaaritti. Majlis hojii du'aa goona. Kanuma jenna inshaallah. Taate galatoomaadha. Inshaallah ruumii isiniif bitanii akkaawuntiin as jirti tajaajilisaati. Waan dandeessaniin irratti darbaa ruumiin haa bitamtuu fi galatoomaa isiniin.